amma yookaan abbaa pirezidaantii Maammee wajjin taasisnu jalqabeeti kan jiru. Isinis gara tamsaasa kallattii keenyaa dhufuudhaan akka nu hordoftan isin affeerra. Pirezidaantii Maammee yookaan dargaggoo Baaruuddiin Ibsamaa baga nagaan gara istiidiyoo BBC dhufte. Okay, galatooma BBC keenya galatooma. Mee Baaruuddiin eenyudha? Mee waa'ee kee nutti himi. Baaruuddiin jechuun nama Oromoo haalaan jaallatu. Karaa daandii dhugaa, daandii haqaa fedhu, daandii haqaa fi daandii dhugaa kanarratti immoo nama waan itti amane tokko irratti jechuudhaan cichee waan itti amane sanaaf jiraatu yoo barbaachisaa ta'es wareegama ni gaafachiisa yoo ta'es kan wareegamuu danda'u jechuudha. Gabaabinaan Baaruuddiin jechuun yookaan abbaa imaanaa Finfinnee pirezidaantii Maammee jechuun abbaa haqaati. Galatooma. Pirezidaantii Maammeen guyyoota ja'an dura paartii Haqqaa fi Dimokiraasii Uummattoota Finfinnee kan jedhu paartii hundeessee waraqaa ragaa kan yeroo boordii filannoo irraa argateeti kan jiru. Mee waa'ee isaa nutti himi, akkamittiin gara paartiitti seenuu akka dandeesse? Yeroo duraa gara paartiitti of jijjiiree seenuu hin barbaanne paartii kanas jechuun akkuma duraan itti beekamu sana aktivistummaa koo jechuudhaan akkuma biyya alaa yeroo jiru waggaa dheeraa yeroo dheeraadhaaf waan dalagaa ture, waan irratti bareechee beekamu isarratti dalaguuf fedhan ture. Garuu adeemsi amma deemaa jirru, adeemsi amma mootummaan amaanaa qeerroof qarree amaanaa uummata Oromoo kenneef kana yeroo ilaalu waan nu ceesisu, waan duraan jechuudhaan yaada isaa ilaalcha isaa dubbii isaa yeroo dhaga'ee biyya galuu fi yeroo dhufe garuu wanti hundi jijjiirameera. Mootummaan amma jirus yookaan immoo amaanaan nama jarri paartiin amma amaanaa fudhatanis uummata keenya gananii jiru. Kanaafuu carraan jiru uummata koo jaalladhu kanaaf, uummata koo kabaju kanaaf, uummata koo wareegama meeqa kaffale kanaaf paartii ijaarradhee dorgomee moo'ee dheebuu uummanni koo fedhu, bilisummaa uummanni koo barbaadu. Adeemsa waa hundaatiin karaa hundaatiin siyaasa uummanni Oromoo waggaa meeqaaf jechuudhaan siyaasaan cunqurfamee rakkatee jiru kana ceesisuuf dirqama ofii kootii dorgomee moo'adhee hojjedhee agarsiisuudhaaf gara dorgommiitti seenessi jira. Galatooma. Baaruuddiin ati yeroo gara aktivistummaa kana hojjechaa turtetti abbaa imaanaa magaalaa Finfinnee jetteeti kan jalqabde. Waan san namni baay'een akka qoosaatti ilaalaa ture, akka waan qoosaa ta'e. Abbaa imaanummaa kana akkamitti jalqabde? Yaada isaa eessaa sii dhufe? Yaadni isaa akkaataa itti naa dhufee awwala namichichi baalaadaraadha jedhee namoota dhalattoota Finfinnee hin taane kan yaada jiraa ilaalcha jiraa tokko ta'e qofa walitti qabee kan isaa waliin deeman addaraashii mana cidhaa kireeffatee achirratti baaladaraan bararaan jedhee of gurmeessee uummata jeequu jalqabe. Wareegama dhiiga qeerroof qarree meeqa wareegamni Oromoon wareegamuun hadhan jalqabne dura abbootii keenya akaakayyuu abaabayyuu keenya irraa jalqabe. Carraa haala kamiin jechuudhaan imimmaan Oromoo dhiigni Oromoo rabbiin biratti guuteennaan yeroon amma keessanii jedhee jechuudhaan hadha fidee ijaarraa 21ffaa keessa gaafa rabbiin karaa nuuf saaqu isiidhuma nurkaa fudhatanii isuma durbaran sana nu hacuucuu, nu ajjeesuu, nu gabroomsuu, nu bituu Oromummaa keenya jechuudhaan kan boonne Oromummaa keenyaan akka intini hin jiran jechuudhaan akkuma duraan jechuudhaan seenaa Oromoo saamaa turan seenaa keenya balleessuudhaaf waan harka galte kana fudhachuudhaaf yeroo inni yaadu nan laalee abbaa imaanaa Finfinnee jedheen of gurmeessee yaadee ofii kooti mana taa'ee akka carraa ta'ee artiist George Abbu kan jedhamu jira. Mana isaan ture sooma keessa nan yaadadhaa maglacaa wayii kenneenni musliim maxxee ነው እንዲሁም ኦሮሞ ከባህር ውስጥ ነው የወጣው ከማዳጋስካር መጣ ዋንጃ ዱላለ ከናም ድረስ ሞ የሮ ሚኒሊክ ጋዜጣ እንደጀደሙ ሰነ ከ20 ሚሊዮን ኦሮሞ 1 ሚኒሊክ ይሻላል ሲጀዱ ሰነ ፈይቲ ሰንሙክ የከሰ ture ነሚ ማኔ ዳዳበው ኦሮሞ ገለቴ ፈተ የሮም ሞ ተከተረ ይችላል አንጎኒ ሞ ኦሮሞ አተገለ ይችላል ኦሮሞ ተፈተው ተኮማ ኦሮሞ ከናፉ tokkummaadhaan miti karaa inni barbaade jechuudhaan karaa inni hodhame karaa jarri hodhamanii karaa jarri fedhanii
keessummeessuu akka dandeenyu siyaasaanis beekumsaanis gidduudhaanis karaa jirre fedhan inni jechuudha keessummeessuudhaaf abbaa imaanaa Finfinnee jedheen gara paartii koo hundeeffadhee jiran. ብላችሁ አንድ ላይ ስሩና እንጀዴ ተነጋገሩ እንጀዴ እድል ስጣችሁና እንጀና ናን ፌዱ ዋን ከነም በርባዶ ህጋዊ ትክክለኛ ባላደራዎች ወካኒ ሞሴራ ቀበሰኑ ከናፉ ይሳወሊን ነመሴራ ቀበሰ ሂንታኔ ወሊን ታኤም ዱባቸው ሂንፌዱ ደን ኢሴ ነንዲት ያን ሁድ የሮሎ መሰዲ yeroo tokko immoo motoraan gara mana maxxansaafaa deemte jedhamee miidiyaa hawaasummaa irratti waa'een sun haasa'amaa ture. Maal ture waa'een sun maaliif achi deemte? Gaafa sana soomni hiikamuudhaaf Ramadaan isa darbee sana soomni hiikamuudhaaf bultii lama ta'a. Waan ajaa'ibuun namichi jechuudha misuma abbaa Finfinnee abbaa imaanaa Finfinnee isaan wal qabatee isaan dura jechuudha. Beetu inni hin ijaaramin biyya alaatiin dhufee anis inni sana haaraadha. Taa'eedhuma bakka tasgabbaa'ee alhamdulillah mootummatti kana sidee garaadha osoon jedhu dhumarra gaafa laalu እዚህ ቤት መግለጫ ሰጠውም ጀዳ የአዲስ አበባ ፖሊስ መርማሪ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኃላፊ ዋና ኮሚሽነር ዲፈማ ጋፈታ አብይ አኩማ አርጊተን ሰና ካሁን በኋላ ባላደራ ምናምን የምትል ከሆነ ግልጽ ጦርነት ውስጥ እንገባለን ጀዳ ሞቱማኒ ሶዳታን እንትሪኒ ሶዳታን ፖሊስ ኮሚሽነር እኛ አላከራየን ባባ ሆቴል አዲ ኖሪዝ ሜሮሮ ሜርንዲ ከለሰት ቀብሳም ለኪ ቦቄሮኒ ፍቀሬን ከለሳ akkasana ta'anii waree gama kana fidanii callumadee taa'ee ilaalu jedheen ወይ namoonni akka miidiyaa jiraatti habashonni baay'ee miidiyaadhaan dhiibbaa nutti uumu jarri akkuma duraan baran mooraalii koor rajjatanii naxinneessanii namaa gadi na godhanii qabaa ala na gochuuf ture jarri ilaalchi jara miidiyaan guutuu sun motoraan kan hin deemne ittiin haasa'uuf dubbisuuf musliimatti ta'inoo musliimatti adan oromoo ከማዳጋስካር ነው መጣው ነው ለከሲኔ kanuma gaggaafachuudhaaf qeerroo sanfanya no shabbari no sibsaba ላይ እንደ ስንል ከለከለን ማል ወንቲ ንዱበት ሁንዲኑ ኡመተ ቴንሽን ነው በቃ ጨራን ጅሩ ለቄሳና ሰውን ቀበንጀሬኒ አንሳን በሩሳኒስ ቤኩሳኒስ ቤከምቲዳኒስ ማሊኑ ያን የሆነን ቻሌንጅ እንለ ወልቂጣ ከናፈ ለቄቲና ሰውን ቀበጀ ላይ ቪዲዮ ለጋ ሞተራን ዲሜ ያው ሰነጎደ ወንቲ ተይተይ አንገን ሞተራን ለቄዴ ቤገሉቲ ሰበር ዜና ናሆም ቲቪ ብስራት ቲቪ አስራት ቲቪ ኢሳት ቲቪ ጉቱ ሰበር ዜና waan maalii ture oduu simbirtuu jedhamee kan of course gaafa mana galu manatti deebi'u baay'ee lajette qalati si mana naakirisi akkam no baay'ee lak indaat gaba man ol fadhe galu maani kuno kutoo filale gaafa seen miidiyaa guutu gadhiise hayyen jedhe maal jedha ture oduun sun maal jedha የፖለቲኩ ጽንፈኛ ናሆም ቲቪ ሴኑ እንደነሱ ላተ እንደውም ናሆም ቲቪ እንደደም ቡልቲጃ ኢሳቲፍ ናሆም ቡልቲጃ ጀሬ ኢሳት አጀንዳ ነው ማለት ሰበር ዜና የሆነጉ ጽንፈኛ ደጋርቶኒ ሳ ፕሬዝዳንት ማሜ ጀዳኑኒ የሰባዊ መብት ተከራካሪ ለኢትዮጵያ እንደዚህ ከፈለ የአዲስ አበባ ባላደራ ማልማል ሊገለው እንደዚህ ያለው አየን ጀዴ በቃ ሲልማ ፕሮፓጋንዳ ጀራ ወልቤና ስሪት ዋይ ሶሻል ሚዲያ ከና ስሪት አከፍራ ዴብሱ ደንደኝ ወሊን እንት ጀነ ዱራን እኮ ወሊን ዱለበን ወያኔ ረቴሮ ዱሉ ሰና ተኮቶ ሰነ ቦደ ጋፉማ ኦሮሞን ፌት ዲጀዱ ኢናፋ ጀልቀበኒ የሮን ትጀረ ከደን እንጅሩ አንተን ቆደስ እንጅሩ ቲናሶፍ ዴሜንትሮ ወይ ለሚል ኮፍኔ አባይ ማና መጋላ ፍንፍኔ ካን ፍንጀዶ እስከንደር namoota galmatti waamee namoonni hammanaa bakka buufataniiru isaantu abbaa imaanaa jedhee namoodee jedhee kaasaa jira ati hoo abbaa imaanaa eenyutti sii kenna sana booda namoonni hedduun keessaan dhufanii deeggartoonni kun sooshaal miidiyaa irra keessattuu namoonni hedduun kan beeku sooshaal miidiyaa irratti sana booda maal gochuun qaba namoonni dhufanii guutuun gurooppii kireet goonee gurooppii hedduu qabna sana irratti dhufanii maammee akkas ta'uun qabu jedhanii habtaamuu kush ሚዲያ ኩሽ
hundeessaa fi yoo arras maal jedhe sisteema hedduu galatoomi Mahammad Tugudii Silxee Abdii Muktaa Tolchaa Hussein Madda namoonni hedduu jiran Abdii Jamaal kan jedhaman namoonni maqaa jara kaasuu hin feene yeroo biraa intiniin jedhaa danuu na dhufanii guruppii kireet godhanii maaliif akka isaarratti intiniin jettu jedhanii waliin asofne abbaa imaanaa Finfinnee dhaqee dhalattoota abbichuu galaan gullallee hundaan waliin haasawuun jalqabee hundinuu fedhii qaba achumaanan filannoo isa haqaatiin filannoo isa dhugumaatiin filatamnee abbaa imaanaa Finfinnee ta'an isa dhugumaa. Keessumattuu wal morkiin Iskindirii fi deeggartoota isaa waliin ture cimaa ture sii fi isaan gidduu jechuudha. Nageenya keetiif dhiibbaa hin uumu ture waa'ee nageenya keetii gidduu kana ture maal yaadatta? Rakkoon sirra ga'e fa'aan jira? Rakkoo hedduun narra ga'ee jira. Isa kamiin kaasee isa kamiin akkan dhiisu hin beeku yeroo ja'a booji'ameera. Yeroo ja'a qaama hin beekamne jechuudha isa maaffan. Na booji'anii makiinaa keessa na galchanii ergan intini jennee booda al tokko illee Oraayil safara jedhamu irratti akkuma kanaan makiinaa adiidhaan dhufanii osoo hin beekin naqabanii dhuma keessa na galchanii daattiin kasakkas na galu. Maal jechuudha jedhee qoskosoo friend ምናምን afaan jiramtii geeddaranii afaan araadaa jedhan qoskosoo friend ዝም ብለህ ምናምን የለም ቆስቆስ jedhe maal taate jedhe እና ናይ በዚህ ምናምን በቃ yeroo hedduu kanarratti waan hedduun waan keessa jiru yaa waan Oromoodhaaf yeroo dalagdu siluma yeroo danu galman geessu maaliif Oromoodhaaf yeroo dalagdu galman geessu miidiyaadhaan sirti duun qaamaan si hacuucuuf sajjachuuf si waqa dhabama si gochuuf dhufan ammas waa dalu jira ammas immoo gandummaatti si galchu inni keenyaayyuu waa hedduu keessa ilaalcha hedduu keessa waan hin taane keessa si galchu emotional si godhu si maraachuu dhumarra jechuudhaan du'a saree duuta wanti kun akkanarra ga'u jechuudhaan waan hin beekuuf amma garuu alhamdulillah galan rabbiin ga'u hadha tokkummaan Oromoo waan ajaa'ibu tokkummaan qeerroof qarree waan ajaa'ibu tokkummaan uummata keenya waan ajaa'ibu wal cina dhaabbanna kana booda amantiin nuun qoodan gandaan nuun qoodan maaliin nuun argatanu hangan dheengadda jechuudhaan booji'amee argiteettamitti isa dheengadda booji'ame isa dheengadda qeerroo boolee Mikaa'el koo dhufanii jira paakaan hedduun jira dhufanii masara dhaabaa konkolaataa fiddeef maa inni balleessi kun maal godhe haqa qabna abbaa biyyaati Finfinneen kan Oromooti miti qofaa miti Finfinneen kan abbootiin keenya akaakayyoon abaabileen keenya kan lafee jalaa irratti dhabaman shiraan buqqifamanii jechuudhaan akka hin taane bakka hin taane gana waa'ee Finfinnee irratti waa'ee Finfinnee kan Oromooti kan Oromoo miti kun waan tokko nama yaaddeessu waa'ee Finfinnee irratti handhuura Oromiyaati dhimma adda argatte kanaan dura shira abbootii keenya irratti dalagamaa ture jarri buqqifamanii jechuudhaan hadha fooqina dhaabbataa jiru kana seenaanis seeraanis gaafannee abbaa haqaa qabu tokko lammaffaa abbootii keenya jara du'an Finfinnee irratti eessa jiru nuuf fidan kanaanis hin gaafanne lama sadaffaa siidaa minilik seenaa ta'a siidaa minilik an akka abbaa imaanaa Finfinneetti maal godha dubbii yoo dubbatanii fixanii gara duwwaa fa'a waa'een waraqaa ragaa kan beekamtii yeroo jechuudha boordii filannoo irraa fudhattee miidiyaa hawaasummaa irratti gaddifame namoonni dhugaatti hin fakkaanne waan suni dhuguma himee waan san illee nutti agarsiisa. Ayyee galatoomii kun waraqaa ragaa bu'aa ba'ii danuu dabarsee waraqaa ragaa mircaa boordiidha kun jechuun kana mootummaan yookaan immoo mircaa boordiin laayisensii kana naa kennuun isa fayyada. Isaaf faayidaa bu'aa guddaa qaba anaaf miti. Maaliif jennaan laayisensii seeraa feera qaba akkaataa itti deemtu qaba waan dubbattu qaba bulmaata ofii qaba seera waan kabajju qaba seeraa hin baatu akka dura akka aktivistummaa miti amaanaa uummataa jira yoo ati waa taatee amaana sana namni galma sii geessee uummata keetu yaani waan fedhu waan barbaadu sanarraa karaatti hafa kanaafuu waan hundaan of eeggataa yaadaanis dubbiidhaanis maaliinis jechuudhaan ilaallataa intarneet agaruu wanti na dhibee BBC'n amma afaan Oromoo miidiyaalee hedduu jira amma BBC'n kunoo jira OBN OBS OMN
guyyaadhuma tokko jechuudhaan isoo kan nama biraa yeroo ta'e jechuudhaan sabbar seenaa kunoo akkas ta'e ulaagaanis hin barbaadan na dhiban akka BBC tan komiinisii irraa qaba akkuma miidiyaatti maa inni Oromoodhaaf hojjechuuf Oromoodhaaf laayisensii seera qabeessa haqaan hojjenneeti dubbannee miti hojjennee fudhanne maa yoo gabaaftan abbaan imaanaaf hin fidnee laayisensii fudhatee lamaan rakkoo qaba maaltu isin irraa OMNs OBNs OBSs dirqama jechuudhaan dhaaba keessan keessa yookaan paartii keessan keessa yookaan waa wayii keessa jiraachuu qaba tuffiin numti aktiivistoonni keenya doktoroonni keenya wayii eessa jirtu kaleessa yeroo abbaa imaanaaf hin fidnee jedhee maammeen qaqqabu namni tokko namni bishaan birrii sadii naagatee hin jiru akka naagatu ofis miti kakomsa kiyyaan kakomsa Oromoo jaalala Oromoof daangaa hin qabne waan hin qabu hojjechuu waan hin danda'uuf beekumsa koo dandeettii koo kana dhoksee taa'utti akka nama itti fayyadamee uummata koo gargaara jedhee yeroo dhufu miidiyaaleen hedduu jechuudhaan rakkoon keessan rabba beeku rakkoo guddaa qabdu komii akka dhageessanus akkasitti nagaamne sartiin qaba galtoo. Nan yaadadha yeroo abbaa imaanaa jettee jalqabde sana Iskindirlee abbaa imaanaati jedhee yeroo sana baay'ee mootummaa irratti dhiibbaa uumaa ture. Abbaa imaanaa pirezidaantii Maammee kana mootummaatu hundeessee mootummaatu deeggaraa waan sana ofirraa qolachuudhaa fi mootummaan harka keessaa qaba waan hojjettu kana namoonni jedhan miidiyaa hawaasummaa irra turan yeroo sana waan kana quba qabdaa maal jetta kanarratti? Mootummaan namoota akka kanaa istiraateejii akka kanaa adeemsa akka kanaa hin hundeessitu ta'ee smart ta'e sila mootummaan kun nama tokko kootee abbaa imaanaa jedhee maal jedhee istiraateejii akkanaa fayyada duuniyaa irratti akka mootummaa duuniyaa irratti namoonni maafiyaa hundeessu mootummaadha waan akkanaa eessarraa eenyurraa baratanii sammuu akkanaa hundeessuudhaaf eessaa fidanii an mootummaa hin jedhu mootummaan ana ofiin an jedha uummata kootiif nan fayyadee waan hin jedhu sigale mootummaan maratamee dhaqee achi taa'ee jiru amaanaa kennamee fi amaanaa Oromoo ganee jira mootummaan dhiisii waan akkanaa hundeessee hojjechiisu miti istiraatejii kana eenyu kenneef isuu danda'ee silaan jedhama silaa waan guddaa hojjetama hin danda'u hin beeku. Tole waan namoonni akka qoosaatti akkasii ilaalan godhan keessaa tokko waan namoonni beekamoon godhan fakkeenyaaf biqiltuu dhaabuu ibsa kennuu waan akkanaa kana hojjechaa waan turtee fi namoonni akka qoosaatti yeroo ilaalan ture waan ati hojjechaa turte sun maaliif uummanni akka qoosaatti ilaale hubate waan an hojjedhu kana eegan dhugaa hojjedheettee yaadda yeroo sanatti? Aji galatoomii Tiraampis yeroo maratamuudhaaf keessaa godhu uummanni hundinuu hin kolfa itti kolfa osoma jedhu milkaa'e uummanni keenya iddoo uummata keenya kolfisiisaa tajaajiluu waan guddaa uummanni kolfa waggaa meeqa irraa fagaata boo'icha qofa jechuudhaan fakkeenya godhate sii galee kolfuun jaraa na gammachiisa namoonni hamlee si tuquudhaafis si cabsuudhaafis waan adda addaa jiranii garuu saatii sana jechuudhaan Abiyyi gabba'ee baala daraa manaan gaafee dhufu sana waanan keessa galee waanan ta'e ture baga Rabbiin umriidhaan na jiraachisee kan kaleessan afaan sanaan faarsaa ture kan kaleessa Dr. Abiy gaafa kaayiroo dhufu na argate kun miidiyaa kana dhagaa namoonni kaayiroodhaa deebi'an si galee tokkoon jira jechuudha eenyuun akka galan kan godhe jijjiirama kanaaf kan gatii kaffalchiisaa ture jechuudha jijjiirama kana jechuudhaan kan deeggaraa ture hadha garuu gaafa biyya dhufnu hamlee danatee maal jedhee dhibbarra kaa'amaa garuu deemu. Dhugaadha amma namoota hedduu irraa yookaan dhaabbilee adda addaa irraa komii bal'aa qabaachuu dandeessaa komii sana nus baalaansi goonee dhiyeessuudhaaf waan rakkannuu fi waa'ee namoota dhuunfaa dhiisnee boordii filannoo irraa egaa beekamtii fudhatteen booda waan ulaagaa sirraa eegamutti jira galmee yerooti kan fudhatte haga nama 4,000 mallatteessitee deebitee hojjechuu qabda san maalirra jirta amma laayisensii isa yeroodhaaf jedhamu naa kennamee jira namoota dhuunfaa seette sana mootummaan dhuunfaadha akka biitimaaf hin kaasuun barbaanne kaasuun itti dhufna gaaffii kana qabadheetiin jedha gara booda akka dhuunfaatti maa dhufee nu kadhatee galaa jedhee nu fide amma wanta nama irra jiru namoota firmaa maqaan mallattoo 4,000 nu barbaachisa 4,000 sana jechuudhaan namoonni hedduun jechuudhaan kaabaa biniyaam namoonni hedduun jiranii na gargaaraa jiranii munaan namoota qubaan lakkaa'amanu
wanti nu hojjennu waan guddaadha, waan biyya ijaaru, waan biyya ceesisu, waan uummata keenyaaf immoo faayidaa guddaa qabu. Siyaasaa fi istiraateejiin keenya waan adda. Jaarraa 21ffaa kanaa waliin kan deemu. Teenyee qeequu qofa osoo hin taane hojjennee uummata keenyaaf hojjechiisuu ceesisuu akka dandeenyu namoonni istiraateejiin keenya nu galee dhufanii sa'aatii barbaadan jechuudhaan na argatu. Bilbilli keenya onlaayinii irra jira. Miseenjeraanis na argachuu danda'u dhufanii miseensa keenya ta'anii nu gargaaruu danda'u. Amma garuu nama boolftaan keessa bultii sadan kana keessa xumura. Gaaffiilee hordoftoonni keenya tamsaasa kallattii irratti kaasaa jiran keessaa tokko pirezidaantii Maammeen eegumsa qabaayee kan jedhu jira. Wallaahi eegumsi koo gaararraa rabbiin biraa. Bakka du'aayii miskiinota, du'aayii namoota adda addaa jira. Kana achi takka namni akkasnaa godha hin jiru. Amma garuu ergan gaafadheen gadda boojamee booda namoonni dhimma dhuunfaa jiraatiin si eegna jedhanii obbo Biniyaam fi Kaaba na waliin yeroon galus yeroon ba'us bakka kan na waliin ta'anii na gargaaranuu jiran gargaarsa jiran eegu. Bakka sa'aatiin gargaltee ta'ama, sa'aatiin barbaadee ta'ama akka haadhaadha. Kana achitti eegumsi inni jedhamu isa kan rabbii yoo ta'e malee inni kan namaa hin jiru. Filannoo kanaan magaalaa Finfinnee irratti ati kan dorgomtu filannoo kanaan nan injifadhattee addaan. Finfinnee irratti jechuudhaan dhibbatti jechuudhaan kan Finfinnee irratti akkam jedhee sitti himaa uummata kiyya irratti abdiin qaba. Maaliif yoo jette illee na gaafatte hojiidhaan osoo agarsiifnu. Oromoon abbaa imaanaa Finfinnee filachuun anaa jedhee nan filatu ofii jedhee na filata. Oromoon waa'ee Finfinnee siyaasni Finfinnee qabame jechuun guutuun Itoophiyaa of akka galle jechuudha. Kanaaf immoo sirriitti kan hojjechuu danda'u abbaa imaanaa Finfinnee hin filanne. Hin filatamne sirriitti filatamne sirriitti dhibbaan dhibbata. Maaliif? Oromoon ni si jaallatus, inni si jibbus, inni si deeggarus maaliif nuti amma dhaaba kamiin arrabsinee hin beeknu, dhaaba kamiin keessayyuu hin jirru. Kaayyoon keenya diina Oromoo saati Oromoon mee paartilee keenya ilaalan paartilee Oromoo tokko irratti xiyyeeffata, tokko kanarratti xiyyeeffata, kan kanarratti xiyyeeffata. Wal qofa jechuudhaan sukkuumuu wal irratti tollo ta'u inni keenya garuuti adda. Maaliif dhaaba Oromoo kamiinuun keenya kamiinuun tokko dhugaa jirtu qabannee diina Oromoo jechuudhaan jara Oromoo afaan qabachiisuu barbaadan Oromoo miidhuu barbaadan kana qofa irratti waan xiyyeeffannuuf hin milkoofna. Oromoon guutuun dhaaba kamiin keessayyuu jiru naannoo kamiin keessayyuu jiru amantii kamiin keessayyuu jiru Oromoon nu cina jira. Oromoo qabannee Oromoo hojjennee hin milkoofna. Oromoo qabannee Oromoo sabaaf sablammii meeqaatama jechuudhaan kan takkaa jechuudhaan bishaan bitee fi hin beekne bishaan kennee fi hin beekne jechuudhaan kana yoo hammatee diina ofii of keessatti hammatee jiraata. Kan Oromoof hojjetu, kan Oromoof boo'u, kan Oromoof waan kana hunda godhu kana akkamiin filan nu filata uummata keenyatti rabdan. Gaaffiif deebii keenya gara dhumaatti fidaa jirra. Haala Oromiyaa fi biyyi kun keessa jirtu irratti yaada yoo qabaatte. Qaaniidha. Wallahi qaaniidha. Qaaniidha. Obboleessa ofii irratti dhukaasu. Lukka Wallaggaa. Ilaala. Uummata Wallaggaa jazaa uummata Oromoo jazaadhuma isaa jara akka falamedhuma ilaala boora. Ilaala si komaandoo. Ilaala Oromiyaadhuma guutuu keessa jechuudha. Sinii galee. Kanaafuu akkam obboleessi ofii kaleessa amaanaan itti kenname masaraa galee. Kaleessa Tigreen Oromoo ajjeesaa turte Oromoo ajjeeftee gaafa masaraa dhabaatu Maqaleetti galte. Jarri amma immoo Oromoo obboleessa ofii irratti xiyyeeffatan obboleessa ofii ajjeesan gaafa jechuudha machi ba'aanu eessatti galu. Dhuguma uummata kanaa waliin maatii waliin fira waliin ganda jiraatti deebi'anii galanii uummata kana jechuudha kanaa waliin jiraatu itti galii jira eessa galatoo. Egaa Baaruddiin yookaan pirezidaantii Maammee istiidiyoo keenya dhuftee marii kallattii kana irratti waan nu hirmaatteef baay'ee si galateeffannaa carraa gaarii si hawwina. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya tamsaasni kallattii keenya kanumaan xumuramee jira si mariisisuudhaan kan isin waliin ture anu Bizoor Qolaanaati guddaa galatooma. Dhumarra yoo carraa naa kenni. Tole. Hayyee galatoomaa hordoftoonni BBC karaa miidiyaa BBCtiin hordoftoonni marti keessanuu abbaan imaanaa Finfinnee laayisensiin kun keessanii yaa Dhiifama pirezidaantii Maammee osoo gaaffiif deebii keenyan xumuriin dura gaaffiin tokko
namoota irraa kan dhufe jira. Miseensota qabdaa kan jedhu jira. Miseensota daataa funaanneen namoota yookaan deeggartoota miiliyoona 2.5 qabna jennee hiyyaanna. Ni qabna sirriitti qabna Finfinnee keessatti sirriitti qabna. Kanan siin jedhaa galatoome inna laayisensiin kun kan Oromooti yaa Oromoo. An abbaa imaanaa Finfinnee jedhee of ijaare mootarii namicha bira dhaqe. Yaa Oromoo kan mootummaan dadhabee sirraa tasgabbeesse dhufee laayisensii fudhe. Anas ga'eera kana booda immoo paartii kana jechuudha akka paartiitti ijaaramneera. Kana booda ceesisuun keeti abbaan qabeenyaa. Doktoroonni, profeesoroonni, gaazexeessonni, miidiyaaleen Oromoo guutuu, aktivistoonni, qeerroo, qarreen, maanguddoon marti keessa illee haadholiin keenya nu cina dhaabbadhaa. Adeemsi keenya adeemsa ajaa'ibaadha. Adeemsi keenya waa'ee Finfinnee. Yaa Oromoo fageenya teessee Finfinnee gootiin jedhu. Keetii kee ta'uu irratti qabatamaan sitti agarsiisna nu deeggare. Kottaa miseensa keenya ta'a. Oromoon Finfinnee keessa jirtan guutuun immoo qophaa'a. Yaamicha nu godhaanii dhufna. Laayisensii qabna. Nu deeggara. Nu waliin cina. Nu cina dhaabbadhaa. Nu filadhaa. Isiniin jennaa abbaa imaanaa Finfinnee waliin gara fuulduraatiin galatoomaa ni moonaa ni bilisoomna. Baay'ee galatoome.